4000 ህዝብ ሰብስቦ ሲወያይ አገሪቱ ያላት ችግር ቀስ በቀስ ይቃለላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኮሚሽነር ዮላና ኮሚሽኒ መሪ ቢያለሳ ፕሮፌሰር መስፍናሪያ ኢትዮጵያኖኒ መሪያቹፊ ወለጌፈቹን ኢሳኒ ሚልካይና ጉዳዳ ጀዳን ኮሚሽኒን መሪ ቢያለሳ ኢትዮጵያ ያይ መሪ ጀልቀበሙፍ ጅሩ ኢላልቺሴ hirmaatota bakka bu'aniif wiirtuu yaadannoo hinjifannoo Adawaatti ibsa dura marii kennanii jiru. Komishinarri olaanaa komishinichaa Profeesar Masfinaariyaa akka ibsanitti Itoophiyaanonni dhimma nageenyaa ijaarsa biyyaa mirga namoomaa fi dhimmoota hawaasummaa irratti walitti dhufanii mari'achuu fi wal dhaggeeffachuun isaanii milkaa'ina olaanaadha jedhaniiru. ምክንያታዊ ሆነን የምንወያይበት ሂደት ሀገራችን ስታመቻችልን በታሪኳ የመጀመሪያው ለልጆቻችን የተሻለ ሀገር ማስረከቡ ነው ችግር የነበረው። ያንን ወቅታዊ ችግር ለመፍታት በጋራ እንድንቆም በታላቅ ትህትና ጥሪን አቀርባለሁ። ሚኒስቴር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ቡፈተ ጥያራ ደብረ ማርቆስ ሞቲ ተክለ ሃይማኖት ኤቢሲሰኒሩ ሚኒስቴር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ እርጋ ደበርሰኒን Uummanni dabara Maarqosii fi naannoo ishee waggootanii feegaa kan turee fi waggoota 30 addaan citee kan ture buufanni xiyyaaraa mooticha Teklaa Hayimaanoot haala ammayyaan fooyya'uu fi sadarkaan isaa guddatee ijaaramuun ifatti eebbisiifneerra jedhaniiru. Buufatichi hojii eegaluun sochii daldalaa, investimentii fi turizimii naannawichaa dadammaqsuun guddina diinagdee naannawichaa fi biyyattiif boqonnaa haaraa kan banu ta'uu seeraniiru. Qormaatilee gara carraatti jijjiiruun gaaffilee misooma uummata keenyaa sadarkaan deebisuuf piroojektota gurguddoo eegallee qulqullinaa fi saffisaan xumuruuf eebbaaf dhaqqabsiisuuf kutannoo qabnu qabatamaan agarsiisaa itti fufna jedhaniiru. ሰላም በእጅጉ አስፈላጊ ስለሆነ መንግስታችን ከህዝቡ ጋር በመተባበር ሊወያዩ ሊነጋገሩ ለፈለጉ ማንኛውም ሰዎች በር ክፍት ነው። gochoonni ukkaamsuu fi humnaan daa'immanii fi dargaggoota butuu garee seeraan alaa habuut duraanii raawwatamaa jiru murnicha guutummaa guutuutti fudhatama dhabuusaa agarsiisa jechuun rogeeyyii fi hogeeyyiin miidiyaa ibsan. Naannoo Tigraay keessatti faayidaa dhuunfaa isaanii milkeessuuf uummata irratti gochoonni ukkaamsuu fi humnaan butuu bal'inaan itti fufaniiru jedhan. rogeeyyiin kunniin gochoonni kunniin uummata biratti mormii cimaa akka taasisan himanii hawaasni naannichaas gareewwan kanneeniif deeggarsa duraan kennaa ture guutummaatti dhaabuusaa ibsaniiru. Qaamolee gocha kana raawwataa jiran daldala warqee fi albuuda waliin wal qabatee faayidaa dhuunfaa hedduu akka qaban dubbatanii faayidaa isaanii eeguuf jecha buqqaatota deebisuuf hojjechaa jirra jedhanii akka haguuggiitti fayyadamaa jiru jedhaniiru. ሶሳይታል ሪጀክሽን ሲገጥመው የነሱ ጥያቄ የነሱ እንቅስቃሴ ወደ ምንድነው እየገቡ ያሉት? ወደ በኃይል ወደ ማሰልጠኛዎች ማስገባት፣ አስገዳጅ አፈሳ እነዚህ ነገሮች እያደረጉ ነው። bulchiinsa sablammii Oromootti manni maree magaalaa Kamisee yaa'ii idileesaa guyyoota lamaaf walitti fufinsaan geggeesseen ciminaalee turan itti fufsiisuun hanqinaalee mul'atan immoo adda baasuun bara baajataa dhufu keessatti akka sirreeffaman kallattii kaa'e. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Kamisee obbo Shariif Qaasim bara baajataa 2018 kana keessa bulchiinsa magaalichaatti hojiileen misoomaa hedduun hojjetamaa jiraachuu heeranii hawaasni mootummaa cinaa dhaabbachuun hanga ammaatti hojiilee misoomaa hojjetaman irratti tumsa gochaa turuu dubbataniiru. Hafayaa'iin mana maree magaalaa Kamisee Haadde Kaawulat Maammed Amiin akka jedhanitti magaalaan Kamisee waggaa kana keessa damee hundaan raawwiin gaarii kan irratti mul'ate yoo ta'u miseensonni koree dhaabbataa mana maree hojiilee misoomaa hojjetaman daawwannaa dirreetiin ilaaluun ciminaalee jiran itti fufsiisuu fi hanqinoota sirreessuuf bara baajataa 2019 keessa hojii fooyya'aa hojjechuuf carraaquu qabu jedhaniiru. ከዚህ በፊት ክልሉ በግብርና ብቻ ይታወቅ የነበረውን አሁን የማዕድን ሀብት መኖሩን ያረጋገጥንበት naannichatti qabeenya albuudaa qorannoon adda baasuun hojii misoomaa hojjetameen jijjiiramni qabatamaan galmaa'uusaa biiroon misooma qabeenya albuudaa naannoo Amaaraa beeksise. Dameen albuudaa oomisha biyya keessaan bakka buusuunii fi sharafni alaa akka argamu gochuu bira darbee carraa hojii uumuu keessattis gahee guddaa taphachaa jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii biirichaa obbo Zinnaa Abbabee qabeenyi albuudaa naannicha keessatti argamu qorannoo fi qo'annoon adda bahee gara hojii misoomaatti akka galuuf taasifamaa jira jedhaniiru. Keessattuu waggoota jijjiiramaa darban keessatti dameen albuudaa sochii diinagdee naannichaa keessatti gumaacha isaa akka taphatu gochuuf
hojiin hojjetamee jijjiirama qabatamaa galmeessisuu danda'uu isaa ibsaniiru. Dameen albuudaa guddina diinagdee dabaluun bira darbee lammiilee 73,000 ol ta'aniif carraa hojii uumuun diinagdeedhaan fayyadamoo gochuun akka danda'ames ibsaniiru.